Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya akkam nageenyi keessan baraadha daadoo fafayyoo jirtu maashaallah baga jiraattan akkuma dheengaddaa asoosama gaaddisa gurraacha jedhu kuta tokkoffaa laalle ardhammo ittuma fufa isaa kuta lammaffaa waliin laalla nu waliin turaan affeerra keenya yaa Iyyaasu koo kabajama meekoot yaa ilma koo menat askoot jedhe abbaan ilma isaa Iyyaasun. Amba Maatiyos amma gara masaara mootummaa deemu jalqabe qilleensi ho'aadha waan ta'eef dafqii dhabana isaarraa yaa'aatiin fuulli isa jijjiiramee haala jiruun areeda isaa kan addeenni arriin tuttuqe san hooqata ta'aatiin qolo isaa gurraacha bal'aa furdaa uffatee jiru saniin sussukaa cinqamiinsi isatti dhagamaatiin akkana jedhe mooticha dargaggeessa afoo yoo dhaabbatu sagalee laaftuun akkana jedhe guddinni kan waaqayyoo ol ta'eeti dachee irra nageenyi haa jiraatu ilmi namaatiifis gammachuun haa ta'u. Iyyaasuun gara isa keessatti gonguma akkana jedhe nageenya jaalala yaa Waaqa ilma nama maaltu akkanatti ammeesse jechootuma soba kanaan maaf namaan gowwoomsan jechitun isuma yeroo akaakayyoon kiyya jiru gurra isa irratti deebisaa turan sammuu isa ololaan guutan nafse isa jibbiinsaan obaasa turanidha. Inni waraana isa gara kaabaa kibbaa fi bahaa qajeelchee namoota yakka hin qabne fixa qabeenyi guurrataa ummata hiyyeessa lafaasarraa ari'ee warroottan isaaniitiif kenna sun hundinuu maqaa Waaqaa maqaa nagayaa fi jaalalaatiin raawwata achi booda dibbee injifannoon ni rukutama warroonni ilmaan nama ajjeessa turan reeffa wareegamtoota irra dhaabbatanii akkana jedhan guddinni kan Waaqa ol ta'eeti dachee irra nageenyi haa jiraatu ilmaan namaaftiifis gammachuun haa ta'u. Achi booda kadhaan barakkaa akaakayyuu kiyyaa Minilik ni roobsama yeroo kana Iyyaasuun sagalee Maatiyos inni akkana jedhu dhagaye yaa mootichi naa dhageettu. Iyyaasuun jalqaba waa yaade ture garuu jecha abba isa san yaadatee gaduma of qabee suutuma akkana jedhe yaa abbaa dhiifam bowwoo fi dadhabbiin cimtuutu natti jira gursa halkanii guutuutu na ajjeese metaa'a ambaan seequu soba seeqate akkana jedhe anu si beeka yaa akaakee Miniliki guddaa ambaan ammas Iyyaasuun akkana jedhe si warri bii bulchitan kun wanti isin eeggatu guddaadha sultaanoon islaamaa gariin ammas mataa ol qabatee jirti waaqeffattoonni naannoo kibbaa jiraatan islaamaa seenaati jira. Maatiyos erga akkana jedhe booda waraqa mammaramaa isa guddaa ta'ee wahii gad baasee ol gad gargalchaa akkana jedhe ana bira odeeffannoo qabatamaa kan baay'ina masjidoota ibsutu jira akkasumas odeeffannoo manneen quraanaa fi madarasoonni afaan arabaatii fi barnoota islaamaa kan ittiin barsiisanitu jira ammas tarree lakkoofsa maqaa ulamootaa fi namoota waa'ee kanatti dhimma ittiin bahanitu jira teessoon mana marii keenyaa warroottan asiin olitti dubbataman hunda isa irratti duulli adabbii akka adeemsifamu murteessee jira duulli akaakayyuu kee Minilik adeemsa ture itti fufuu qabda hanga warroottan naftaaleeyyii ta'an kanneen dhabamsiiftutti meeshaa waraanaa akka lafan keenya warri dhihaa jaalaleewwan keenya xaliyaan ingilizii fi farasiin meeshaa waraanaa muuxannoo fi wantoota ittiin barbaadu si gargaaruuf qophiidha isaan obboleewwan keenya kan amantii jedhe Iyyaasuun dafqii addaa isaarraa coccophaa haala gara laafisarra mul'atuun akkana jedhe silaa waraana malee furmaanni biraan jiru. Maatiyos akkana jedhe hubannoon seenaa yeroo garaagaraa akka nu mirkaneessetti isaan mataa jabeeyyii waan ta'aniif waraana malee gad hin jedhan amantii isaanii akkaan jabeessan irratti du'an ani murtii manni marii keenya irratti waliigalee siin gahe amma kun karaa akaakayyuu kee Minilikii irra turedha jedhe Iyyaasuun osoo hin beekin akkana jedhe dachee irra nageenyi haa jiraatu jechi jarri yeroo hedduu jedhan san yaadachuuf barbaade. Maatiyos koflaatiin akkana jedhe deebise nageenyi hin argamu hanga warroottan karaa haqaa irra jallatan gara karaa Waaqaa deebi'anitti. Iyyaasuun ammas gunguminsa isaa ittuma deebi'ee akkana jedhe ilmi namaatiif gammachuu
kan jedhama ture sun hoo eessa dhaqe? Maatiyoos akkana jedhee deebii kenneef. Gammachuu wayiitu hin jiru hanga warroottan jajallatoo kan irra injifannoo argamutti yoo san waan wanti hundi qajeelu yoo san nageenyi bakka hunda keessatti faffaca'a. Ergasii Iyyaasuun mata isa sochoosee akkana jedhe. Gaariidha. Kana malee wanti barbaadan jira. Kutaa lammaffaan kana fakkaata hanga kutaa sadaffaa wal agarruutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. صدرك عباداتي بهاد جاندورة من اللي كيف تهي مجانكم مكورة ميتا كان سيفي ماتي من ساخيسا ودو مجوليتو خورنا دورا خيسا شفتو تتوكوتو من اللي كركسا مجان توفتا باسي شفتو تبليسا أخاخو ساخنا قلبي قبنيسا تنافي تنبريس واحد دو قرسيسا osuma kajiru jaarsi jaalala isaa duuti itti dhufte rabbi saba